Jeequmsa naannoo Amaaraatti ka'ee jiruun bakkoota baay'ee naannicha keessatti tajaajilli intarneetii addaan citeeraa jedhan jiraattonni walwaraansa humnoota waraanaa mootummaa fi humnoota seeraan ala meeshaalee waraanaa hidhataniiran kanneen maqaa faannoodhaan of waaman gidduutti taasifamaa jiru hordofe miidiyaalee hawaasaarra uggurri kaa'amuu jiraattonni sagaleen Ameerikaa dubbise dubbataniiru. Itti aanaan muummee ministeeraa fi ministeerri ministeera haajaa alaa Itoophiyaa obbo Dammaqa Mokonnin toora miidiyaa hawaasaa feesbuukii isaaniin akka ibsanitti haala rakkoo nageenya naannoo Amaaraa keessa jiru karaa nagaa fi mariin hiikamuu qabaa jedhaniiru. Pirezidaantiin bulchiinsa naannoo Amaaraa Yilqaal Kaffaaloo kaleessa waaree booda magaalaa Baardaaritti ibsa sabaa himaaleef kennaniin haalli nageenya naannicha keessaa rakkisaa dhufuun gara seermaleessummaatti geessuu mala jechuun himaniiru jedha. Gabaasni Kennedy Abaatee Finfinneerraa erge. Sinodoosiin Ortodoksii Tigraay Kassaate Biraane Salaamaa qoqqobbii Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa abbootan irratti kaa'e fudhatama hin qabu jedheera. Oduun kunis itti aansee dhiyaata. Naannoo Tigraayitti Sinodoosiin haaraan Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaarraa addaan ba'uun labsate maqaa Kassaate Birhaan Salaamiitiin hundeeffamee fi dhiyeenya muudama eepiskooposotaa haaraa gaggeesse. Sinodoosii Ortodoksii Itoophiyaan kaleessa qoqqobbiin irra kaa'ame. Ibsa Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa kaleessa kenneen Sinodoosiin Ortodoksii Tigraay maqaa Kassaate Birhaan Salaamiin hundaa'e seera maleessaa fi seera mana amantichaallee kan hin eegne jedheera. Kanaanis walqabatee phaaphaasota afurii fi eepiskooposota dhiyeenya Aksuumitti muudamni kennamee fi guutummaa guutuutti sadarkaa daaqonummaarraa qabe hanga phaaphaasummaatti muudamni mana amantichaan qaban irraa mulqameeraa jedheera. Dhimma kanarratti kan gaafataman Sinodoosii Ortodoksii Tigraay kan maqaa Kassaate Birhaan Salaam jedhu hundeessan keessaa tokko kan ta'an Abuuna Phexros Phaaphaasii Sabakaa Indaasillaasee kan ta'an Sinodoosiin Ortodoksii Itoophiyaa murtoo nurratti dabarsuuf mirga homaatu hin qabu. Sababiin isaas nuyi isaan irraa gargar ba'uu keenya ifatti erga labsannee turreerra. Kana malees kaayyoon isaanii amantoota Ortodoksii Tigraay ta'an gaggeessaa amantii malee hambisuuf kan karoorfatedha jechuun sagalee Ameerikaatti himaniiru jala. Gabaasni Mulgeetaa Baha Maqaleerraa erge. Bulchiinsa naannoo sabaa fi sablammoota uummata kibba Itoophiyaa godina Guraagee aanaa Baha Masqaan keessatti walitti bu'iinsa uumame yoo xiqqaate lubbuu namootan 7 galaafateen kan ka'e haalli nageenyaa boora'ee ture tasgabbaa'uu isaa jiraattonni sagalee Ameerikaatti himanii jiru. Komishineriin Komishinii Poolisii naannichaa Alamaayyoo Maammoo akka sagalee Ameerikaatti himanitti humnoottan nageenyaa naannichaatii fi kan federaalaa namootan yakka raawwatan walitti bu'iinsa sana keessatti yakka raawwatan seeratti dhiyeessuudhaaf hojjechaa jiru jedhani. Paartiin mormitoota tokkummaadhaa fi haqa Guraagee jedhamu adoolessa 19 kaasee walitti bu'iinsa uumameen namootan 18 akka du'an ibsuu isaanii Yoonaataan Zabidiyoos hawaasaarraa gabaasee jira. Yommuu gara oduu biraatti darbinoo pirezidaantiin duraanii Yuunaayitid Isteetsi guyyaa har'aa kamisa har'aa himannaa irratti dhiyaateen mana murtiitti dhiyaachuudhaaf deemaa jiru. Oduun kunis tanis ni dhiyaata. Pirezidaantiin Ameerikaa duraanii Doonaald Tiraamp filannoo bara 2020 irratti mo'aman sana garagalchuudhaaf yaalii taasisaniin himannaan irratti dhiyaatee kamisa har'aa Waashingtanitti mana murtiitti dhiyaatu. Kamisa kana yeroo isaan mana murtiitti dhiyaataniif jedhame naannoon mana murtii sanaa humnoota nageenyaan eegamaa jira. Tiraamp har'a yommuu mana murtiitti dhiyaatan ashaaraa quba harkaa kennuu dabalatee yakka akka hin hojjenne himachuuf ni seenu jedhame eegama. Manni murtii olaanaan torban kana keessa Doonaald Tiraampiin yakkoota ciccimoo 4 himannaa irratti baneera. Isaan keessaas Ameerikaa gowwoomsuu bu'aa filannoo sirrii hin taaneen himannaa dhiyeessuu isaanii adeemsa filannoo gufachiisuu fi itti aanaan isaanii Maayik Peens Doonaald Tiraamp akka mo'ataniiranitti akka dubbatan taasisuufaa warra jedhanidha. Gaafa amajjii bara 2021 deeggartoonni Doonaald Tiraamp yeroo miseensonni koongirensii bu'aa filannoo mirkaneessuuf deemanitti humnaan kaapitoolitti nam'uun weerara gaggeessuu fi kana walii walqabatee Doonaald Tiraamp badii dalaguu isaanii haalanii ture. Filannoo pirezidaantummaa bara 2024tti taasifamuuf jiru irratti paartii warra Riippaabilikaanotaa bakka bu'uun pirezidaantummaaf kan kaadhimaman keessaa Doonaald Tiraamp isaan tokko. Waan keenya kanumaan raawwadna amma immoo gara gabaasaalee biraatti darbina. Adoolessa 31 hanga hagayya 2 bara 2023 geggeessamaa kan ture yaa'iin michummaa Maandeellaa kan yaalii jedhamu roobii kaleessaa xumuramee jira. Dargaggoota biyyoottan Afrikaa uffee saaraa gadii irraa walitti dhufan 700 ta'an kan itti hirmaatan yaa'iin kuni. Yaa'ii kanarratti hooggantoonni Yuunaayitid Isteetsi gameeyyii ta'anii argamanii dhimmoota imaammata alaa, diinagdee, jijjiirama qilleensaa, rakkoo wabii nyaataatii fi kanneen biroo irratti haasaa dhageessisanii jiru. Xumura walga'ichaa irratti argamuudhaanis kan haasaa dhageessisan ministeerri dhimma alaa Yuunaayitid Isteetsi Antoonii Bilinken turani. Guyyaa sagantaan kun jalqabee kan hordofaa turte Tuujubee Horaa gabaasa dabalataa qabdii waliin caqasnu.
Yaa'ii michummaa Maandeellaa kan yaalii jedhamuun beekamu irratti haasaa xumuraa kan dhageessisan ministiriin dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Antooni Bilinkan torbanneen 6 kooleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan 28 ka guutuu Yuunaayitid Isteets keessa jiru keessa turtanitti dandeettii keessan daran cimsuuf carraa argattaniittu jechuudhaan hirmaattota yaa'ii kanaaf ibsaniiru. Akkasumas Profeesaroota waliin barachaa turtan naannoo isin keessummeesse keessatti tola ooltummaa hojjechaa turtan aangawoota filataman waliin wal arguus haa ta'u barattoota biroo wajjin wal quunnamuu yookaan abbootii qabeenya daldalaa naannoo sanaa wajjin haasa'uu yoo ta'e muuxannoo argattaniittu jedhan. Gochaalee sana hunda keessatti hirmaannaa taasiftan sana mara hojii keessan ka biyya ofii dabalatee yaada ciccimaa wal jijjiiruudhaan barumsa argattaniittu jedheen amanaa jedhan Bilinkan. Jireenya ofii keessanii aadaa keessaniif waa'ee biyya keessanii yaada wal jijjiiruudhaan hiriyummaa haaraa uummattaniittu jedhaniiru. Bilinkaniin kan waltajjiitti simatan ministirii dhimma alaatti ittaantuun ministirii dippiloomaasummaaf dhimmootii uummataa Elizaabeet Alan kan isaan jedhan irra deebi'uudhaan innaa isin asii yaa'ii kana xumurtanii galtan isin waliin hariiroo qabaachuun isinis walii keessaniin walitti dhufeenya qabaachuun barbaachisaadha jedhan. Tarii sagantaa kana keessaa wanti humna guddaa qabu walitti dhufeenya ijaarrachuuf carraan jiraachuu isaatii ka jedhan ministirichi Bilinkan kanaafuu kun dhuguma imala keenya waliin taasifnu isa jalqabaa qofaa akka ta'e abdiin qaba jedhaniiru. Biyyoonni keenya Ameerikaaf michoonni keenya Afrikaa keessatti qormaata har'a nu mudachuu maluuf qabatamaan uummata keenyaaf bu'aa argamsiisuu ka dandeenyu yoo akka michuu wal qixaatti wal tumsineef tumsisuun itti fufee jedhan. That idea is really at the heart of our approach towards sub-Saharan Africa. The approach is focused on kun dhugumatti giddugaleessa sagantaa ijoo nuti biyyoota Afrikaa uffee Saharaa gadiif qabnuuti. Malli kun Afrikaa waliin maal gochuu akka dandeenyu irratti kan fuuleffate malee Afrikaaf maal goona ka jedhu miti. Hardittiin sabdaneessummaa ajaa'ibsiisaaf dhiibbaa qabaachuu ishee calaqqisa. Akkasumas ga'ee guddaa dargaggoonni Afrikaa keessumaa ardii keenya dhaloota gareedhaaf mijaa akka ta'u godhaniif beekannaa kenna. Lakkoofsi jiru martinuun keessan sirriitti beektu. Lammiiwwan biyya koollee akkasuma beekuun barbaachisaadha. Uummanni Afrikaa dhibbarraa harka 60 ol umriin isaanii waggaa 25 gadi. Bara 2030tti waggoota gabaabaa muraasa keessatti namoota ardii keenyarra jiran 5 keessaa 2 dargaggootaaf lammiiwwan Afrikaa ta'uuf jiru jedhan. looking around this room today, I can tell, I know that because of that fact and because of all of you, that future. Kanaaf har'a kutaa kana keessa naan ilaalu waa dubbachuu nan danda'a. Dhugaan jiru sababaa hunduma keessanii egereen keenya baay'ee ifaan ta'a. Dargaggoota Afrikaa hoogganoota akka keessanii waliin arras waggoota dhufus waliin hojjechuudhaaf cicha qabna. Kanaaf waliin taanee addunyaan haga tokko tasgabbii qabu. Haga tokko cimaa ta'ee fi haga tokko kan ammaarra mara keenyaaf badhaadhaa ta'e ijaaruudhaaf carraa arganna. Yeroo tokko jijjiiramni suuta waan jedhee garaagarummaa akka waan hin finneetti namatti dhagahamus tarkaanfiiwwan gurguddoon fudhatamuuf yaadamu garuu garagalma ofiitti nama geessaa jedhan. Kanaaf duruu fooyya'ina argamsiifnee jirra ka jedhan ministirichi dhimma alaa waa uumuu danda'uun keessan abdii qabaachuun yaada bal'aaf humni sin qabdan walitti dhufeenya Yuunaayitid Isteetsiif Afrikaa gidduu qofaa fuula duratti tarkaanfachiisatu hin ta'in biyyoota keessan irratti jijjiirama fiduuf deema addunyaa guutuu irratti illee jijjiirama fiduuf deema jedhaniiru. Bara 2021 yaa'ii dargaggoota hoogganoota Afrikaa abdachiisoo ta'an irratti hirmaatte keessaa lammii Naayijeeriyaa Rachel Inbediyoon gama viidiyoon hirmaattota walga'ichaaf dhaamsa dabarsiteetti. As I reflect on my participation in the fellowship and the lesson I gained during my experience, my best advice for you. Hirmaannaa koo michummaa kana keessatti qabuu fi barumsaan muuxannoo koo keessatti argadhe yeroon yaadu gorsi koo inni gaariin isiniif amanamummaa qabaachuu damee hojii ofii keessatti ogeessa ta'uuf cimaa ta'uudha. Akka nama sagantaa michummaa kana xumureetti fudhatama qabaachuu keessan gabbifachuuf geggeessaa ta'uu ka dandeessan dandeettiidhaan ofii keessan hidhachiisuuf walitti dhufeenya kanarraa bu'aa argamutti gargaaramuudha. Akka kanaan mala haaraa hawaasa ofiif dhiyeessuu akkasumas addunyaa arguuf fedha qabdaniif rakkoo jiru adda baasanii furmaata isaa dursanii tilmaamuun akkasitti danda'amaa jette. Sagantaan michummaa Maandeellaa yaalii jedhamuun beekamu kan bara 2023 kun hooggantoota damee siivikii daldalaaf hoogganoota hawaasaa kan Afrikaa walitti fidee walitti dhufeenya kooleejiiwwaniif yuunivarsiitiiwwan Yuunaayitid Isteets keessaa waliin akka qabaatan godhee jira. Hayyee amma immoo gara qophii torbaniitti darbina fayyaadha.